Harka fuunee tam jirtu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa yaada xiqqoo kan inni hirmaachuu fi asitti argame Lola Tigray jiru irratti ilmaan Oromoo humna addaa poolisii fi milishaa Oromiyaa keessa kan jiran baay'inaan gara 10,000 kan ta'an naannoo sanatti bobba'uu isaanii mootummaa Amaaraa bira goranii sabaa fi mootummaa Tigray loluuf bobba'uu isaanii ilaalchisee oduu baay'eetu himamaa jira. Waa'ee kana irratti yaadan qabu xinnoo ishee dubbachuu barbaaden asitti argame na of kolchaa. Ani duuka buutuu amantii kiristaanaati. Kanaaf dubbii tokko yeroon ilaalu karaa sana waan hubadhuu fi waan dubbadhu isa sana kan mul'isu ta'uu ni mala. Ta'uyyuu malee amman hubadhutti waa'ee lolaa, waa'ee nama biraatti darbanii loluu, waa'ee lubbuu namaa baasuu ilaalchisee amantiin hundumtinuu amantii waaqeffataas haa ta'uu, amantii islaamaas haa ta'uu, amantii kiristaanaas haa ta'uu, namoonni amantii ta'e duukaa hin buune illee yaadi isaan qabani hundeen lola attamiitu qajeelaadha, lola attamiitu qajeelaa miti inni jedhu wal fakkaataa waanta ta'eef baay'ee irraan fagaatu jedhee yaada. Amma gaaffii tokko qabna. Oromoon lola Tigray irratti deemsifamu kana, saba Tigray irratti deemsifamu kana keessa qooda fudhachuutu ta'a ammoo hin ta'u, hin malammoo hin malu isa jedhudha. Deebii kana utuu hin deebisiin fuuldura jalqaba kan ilaaluuf nu malu seenaa keessatti, seenaa yaadaa keessatti lola qajeelaa fi lola qajeelaa hin ta'in kan jedhamu jira. Lola tokko maaltu lola qajeelaa godha isa jedhu innaa ilaalle tokkoffaa lola tokko lolli cimaadha, lolli waan gadheedha, lubbuu baay'ee balleessaa, qabeenya hedduu fixa. Kanarraan kan ka'e lubbuu namaa baasuun akka laayyootti ilaalamuun irra hin jiru. Dubbiinsaa dubbii cimaadha, dubbii qaaliidha kan jedhu yaada tokko jira. Inni lammaffaa sabni tokko keessumaa mootummaan saba tokko lammii isaa eeguun, lammii isaa badiisarraa eeguun, lammii isaa tiksuun fi badii irra ga'uu danda'urraa ittisuun mirga isaati kana gochuu qaba kan jedhu yaada lammaffaa jira. Yaadi sadaffaan eegumsa lubbuu fi ittisa nageenyaa saba tokkoo raawwachuu keessatti yeroo tokko humna maayii ba'anii humna balleessuu, humna violence isa jedhamu dhimma ba'uun kan maluudha. Kanaafiti waan sadan kana lubbuu balleessuun sirrii miti, sabni eegamuu, lammiin eegamuu, tikfamuu qaba. Sadaffaa inni sun yeroo tokko humna gargaaramuu gaafata. Waan kana sadaniin walitti qabeetu lolli lubbuu namaa ajjeesuun dogoggora ta'uusaa sirrii akka hin ta'in, dubbiin kun dubbii cimaa ta'uusaa hubatu. Haa ta'uyyuu malee immoo lammii ofii tiksuu fi eeguun immoo barbaachisaa ta'uusaa kanarraan kan ka'e immoo lola tokko irratti qooda fudhachuun akka danda'amu, vaalensiin akka jiraachuu danda'u. Isa sana kana sadan walitti baata. Yoogaa kanaan ilaallee amma dubbiin jiru lola Tigray ta'uu irratti taa'aa jiru kanarratti eenyutu karaa qajeelaa irra jira isa jedhuuf gaafanna. Saba Tigray, humna Tigraytu karaa qajeelaa irra jira moo
saba Amaaraa yookiin humna Amaaraatu karaa qajeelaa irra jira jennee na ol gaafanne sabni Tigraay ajjechaan sirrii akka hin ta'in utuma hubatu garuu waa'ee lammii isaa eeguu mana isaa irratti ijoolleen isaa haati manaa isaa qeen jaarsoliin geggeessitoonni amantii qe'ee isaan irratti yeroo isaan gudeedaman yeroo isaan sarbaman mirgi isaanii yeroo sarbamu yeroo du'an yeroo ajjeefaman lakki ikkoo qe'ee keenya irratti dhuftanii kana nurratti gochuun hin malu jedhaniitu of ittisaa jiru. Humni inni biraan garuu Tigraay weerare biyya sana qabate. Nan qabadhaa lafa keen fudhadhaa ilmaa keen ajjeesaa haadha manaa keen gudeedaa intala keen gudeedaa jaarsolii kee guguddoo kee qaaneessa kan jedhu sana waan ofirratti qabu fakkaata. Kanaafi lolli Tigraay irratti godhamaa jiru kuni lola qajeelaa miti. Lolli warri Amaaraa mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraan deeggaramanii godhan kuni lola qajeelaa miti. Lola weeraraati biyya namaa wararuudha. Akka seera biyya sanaatti na fudhannes heera biyya sanaa kan cabse walii wajjin jiraachuu biyya sanaa saba adda addaa jiranii kan diige. Gara fuulduraattis immoo akka biyya tokkottis haa ta'u akka ollootitti walii wajjin jiraachuu irratti rakkina kan uumuudha. Isa kana hubachuun nuuf mala caasaa federaalaa jiru sana kan diiguudha kun. Gaaffiin adda biraanii lolli kun saba Oromoo fuulduratti hin ilaalaa. Oromoon lola kana keessaati saba fudhachuun qooda fudhachuun qabuu fi jira isa jedhu innaa of gaafanne Oromoon lola kana keessatti waan isa ilaalu tokko hin jiru. Utuu lola kana keessatti qooda fudhachuun irra jiraate Oromoon akka sabaatti akka saba mirga isaa eegsifachuu barbaadutti akka mirgi namummaa sarbamuun irra hin jiru jedhee saba amanutti akka saba waaqayyoon sodaatutti akka saba nagaa barbaadutti utuu ta'eeti warra mirgi isaanii sarbame bukkee goreetu warra mirga sarbu loluutu irra jira. Utuu ta'e garuu amma kan jiru kana keessatti Oromoon lola kanarratti qooda fudhachuun hin maluu fi waan isa ilaallatu hin qabu. Sababa saba yookiin mootummaa Amaaraa wajjiniin goree saba Tigree fi mootummaa Tigree loluu fi waan tokko sababni tokko illee hin jiru. Kana hubachuun barbaachisaadha. Gaaffiin inni biraan lolli kun garamitti deema kana booda isa jedhu ilaaluun nama barbaachisa. Akkuma beeknu mootummaan Amaaraa daangaa hundumaa irratti lolatti muddamee qabamee jira. Amma yeroo ijoolleen Oromoo poolisii keessa jiran, humna addaa keessa jiran, milishaa keessa jiran humnaan mootummaa Oromoon mootummaa hin qabu amma akkama jirutti sababa kanaafitti humnaani warra isa dhiitanitu warra isa bulchanitu warra garaaf buleetu warra diinaa wajjiniin godhetu saba Oromoo kana ofii diinatti lolatti geessaa jira. Yeroo isaan akka kanatti lolatti geessaa jiranitti mootummaan Amaaraa immoo biyya Oromoo fudhachuudhaaf naannoo Karrayyuutti naannoo Finfinneetti dhiyaatee naannoo Darraatti dhufeetu biyya Oromoo fudhachuudhaaf lolaa jira. Lolli Oromoo dhaqeetu Amaaraaf dhaabbatee Tigree wajjiniin wal lolaa. Humni Amaaraa immoo Oromoo irratti bobba'eetu Oromoo qe'ee isaa irratti mana isaa irratti haadholii keenya abboolii keenya obboloottan keenya ijoolleewwan keenya ajjeesaa dararaa rakkina irraan ga'aa jira. Lolli kun
yoo Amaarri fiixaan ba'ee Tigree cabsuu danda'e dubbiin isaa gaafachiisaadha kun waan ta'uu danda'u miti. Haa ta'u iyyuu malee utuu danda'e itti aanee humna isaa eega jabeeffatee booda lola duraan jalqabee jiru isa Oromiyaa irratti gochaa jiru isa Beenishaangul irratti gochaa jiru isa biyya Oromoon fudhadhaa Wallaggaanoo kan kooti Harariyyuu kan kooti Arsiinuu kan kooti Shawaan guutummaan isaayyuu kan kooti jedhee isa lolu sana deebi'ee dhufee cabsu Finfinneen kan kooti isa jedhan kana maa inni kuni Marshall Imperial Project jedhu isa humnaan saba tokko cabsanii kolonileeffatanii of jala gashatan sana fiixaan baasuu fi eessatti deebi'a nurratti deebi'a. Maal jechuudha kun? Oromoon karaa hundumaa lolama jechuudha. Lola sangallee keessatti galeetu dhaqee ijoollee isaa gabbaraa warri lolli sun lolamuuf immoo lola sana raawwatanii deebi'anitu Oromoo cabsuuf jiru. Oromoo duwwaa miti akkuma Oromoo saboota kanaan dura cunqursaa guddaa keessa turan warra mirga isaaniif falmatan saba Sidaamaa ta'uu danda'a, saba Walaayittaa ta'uu danda'a, saba Kaffichoo ta'uu danda'a, saba Geedoo ta'uu danda'a, Gambeellaa ta'uu danda'a. Saboota warra akkasii kana warra Sumaalee dabalatee warra kanarratti lolli kun deebi'ee nurratti dhufuuf jira. Kanaafuu Oromoon maal gochuu qaba? Yookiin Oromoon maal gochuu hin qabu? Isa dura mee ilaallu. Oromoon lola koloneeffataa keessatti qooda fudhachuu hin qabu. Sababni tokko hin jiru. Oromoon lola kana keessatti mootummaa Amaaraa wajjiniin mootummaa weeraruun hojii isaa godhatee jiru kana wajjiniin goree saba mirga isaaf lolu, saba qeesaa keessa jiru, saba gadi ba'ee amma yeroo kanatti waa'ee seenaa, waa'ee yeroo darbee inni waa biraadha. Yeroo isaatti ol gaafachuun hin danda'amu. Kana keessatti Oromoon warra Amaaraa wajjiniin goree loluun hin qabu. Sadaffaa Oromoon gara fuulduraatti amma hiree mataa isaatiin murteeffatee biyya haa ta'u saboota isa fakkaatanii aadaa isaa, yaada isaa, hubannaa isaa, akkaataa jireenya isaa wajjiniin hirmaatanii wajjiniin goree mootummaa konfedereeshinii haa ta'u, federeeshinii haa ta'u, mootummaa tokko haa ijaarratu haa dhiisu amma yeroon sun murtaa'utti wanta caasaa federaalummaa, wanta biyyoota ollaa wajjiniin walitti dhufanii nagaadhaan jiraachuu isa dhabsiisu tokko keessatti qooda fudhachuun hin malu. Oromoon saba guddaadha. Sabni bicuun biyya sanaa jiran hundumti isaanii Oromoo kana ija abdiitiin eeggatu. Kanaafi Oromoon isa abdachiifamu sana, isa namni abdachuu danda'u, sabni tokko isa abdachuu danda'u tokko ta'uusaa kan inni mul'isuu danda'u yeroonni qajeelummaan dhaabbatee wanta mirga warra kaaniitti hin dabarre godhuudha. Akkuma beeknu Oromoonni karaa hundumaa saba adda addaa wajjiniin marfameetu walii wajjiniin jiraata daangaansa. Biyya Oromoo keessaa sabni Oromoo wajjiniin hin jiraanne, sabni Oromoo wajjiniin hin daangofne hin jiru. Biyya kana keessaati egaa waa'ee saba biraa weeraruu, waa'ee miidhuu, waa'ee koloneeffachuu kan yaadu mootummaa Amaaraa yookiin saba isa deeggaru duwwaadha. Isa kana beekuun irra jira. Kanaafi amma waan tokko gar tokkotti deebi'utti keessumaati saboota akka Oromoo humnaan cabanii koloneeffatamanii jiran sanaa fi abdii karaa ittiin ta'u tokko argisiisu turreera. Kanaafi of eeggachuu qaba. Kan biraa Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon yoo loluun isa irra jiraate mirga ofiisaa kabachiifachuu fi loluu qaba. Amma yeroo kanatti hin beeknaa ijoolleen ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessa seenanii waa'ee mirga saba isaanii falmachaa jiru.
waa'ee nama weeraruu miti, waa'ee biyya namaa barbaaduu miti, waa'ee mirga namaa sarbuu miti, waa'ee mirga ofii eegsifachuu lola qajeelaadha inni kun jedhee nama naani. Akkuma sila dubbannee yoo deemnee lolli qajeelaan maalidha hundeensaa ulaagaan barbaachisu maalidha na jennee yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Isarra yeroo dhaabbannu lolli Oromoon waa'ee ofii isaatti godhu suni lola qajeelaa ta'uu isaa agarra. Kanaafi Oromoonni diinaa wajjiniin dhaabbatee Oromoo cabsuun irra hin jiru. Amma innaa agartanii biyya Oromoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'anii kollalan eenyudha? Innaa fudhan humna addaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, milishaa Oromiyaa. Kun nama gaddisiisa. Abbaan koo cabuu, haati koo cabduu, obboleettiin koo gudeedamtu, haati koo salphattu. Qe'ee warra keenyaa hasaamamu, alagaan irratti hamoo jedhee akkamittiin Oromoon Oromoo cabsuu mala. Kan biraa eenyu kan bobba'e humna mootummaa Itoophiyaa. Humna mootummaa Itoophiyaa federaalaa keessa harki caalaan Oromoodha. Warri lolchiisu Oromoodha, warri lolu Oromoodha. Lola maayii hin qabne, lola ulfina sabaa hin eegne, lola sammuu namaaf hin fudhatamne Oromoonni keessatti bobba'anii lolaa jiru. Kun sirrii miti. Kana irratti dabalee humna addaa Amaaraa, poolisii Amaaraa, milishaa Amaaraa, humna lolaa kan Eertiraa. Kun hundumtuu bobba'ee jira. Kanaaf yeroo diinni ollaadhaa, mirgaadhaa, bitaadhaa wal waamee saba kee cabsuuf saba kee irratti bobba'u, ati Oromoo taate akkamittiin humna diinaa wajjiniin dhaabbattee qe'ee abbaa keetii, qe'ee haadha keetii saamta, ajjeefta, abbaa kee akkamittiin salphifta, haadha kee akkamittiin salphifta, obboleettii kee akkamittiin gudadda, ola deemaa biyya keetii akkamittiin balleessita. Sammuun kee kana yaadutu irra jira. Kanaaf Oromoon Oromoo irratti duuluu hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa koloneeffataadha. Duris koloneeffataadha, ammas koloneeffataadha. Namoonni baay'een humna hedduutti baasaniiru. Mootummaa koloneeffataa kanatti deebisnee akka inni dimokiraatawaa ta'u goona jedhanii. Kun ta'uu hin dandeenye, waan ta'uu danda'us immoo hin fakkaatu. Kanaaf namoonni caasaa adda addaa keessaa hojii mootummaa, hojii kan lolaa keessa karaa dirree adda addaa bobbaatanii jirtanii saba keessan irratti hin bobba'inaa, saba keessan hin cabsinaa, qe'ee keessan hin gubinaa, maatii keessan hin fixinaa, abbootii fi haadhotii keessan hin qaanessinaa. Oromoon biyya isaa keessatti nagaadhaan jiraachuu, nagaadhaan ba'ee, nageenya qabaatee, security, nageenya qabaatee, mootummaa ofiisaa dhaabbatee, aadaasaa, afaansaa, akkaataa jireenya isaa, safuusaa guddifachuu, ittiin jiraachuu danda'uu qaba. Oromoon tika ofiisaatti qabaachuu qaba. Namni sabni mootummaan tika hin qabne salphataadha. Amma yeroo ammaa kanatti akkuma sila dubbadhe mootummaa Oromoon jedhamee jiru kuni kan mirga Oromoo eegu, kan mirga Oromoo falmu ta'uu dideetu diina Oromoo ta'e. Oromoo akka itti cabsu duwwaa yaada diinaa wajjiniin walii galee. Kanaafuu amma yeroo kanatti tika Oromoo ta'ee kan dhaabbatee as ba'aa jiru kan ijaan agarru waraana bilisummaa Oromooti. Kanaafi waraana bilisummaa Oromoo kana Oromoon gargaaruu, tumsuu, wajjiniin dhaabbachuu, wajjiniin goruu, gorsuu barbaachisa. Kanaafuu maal godhu? Dhaamsa qaba. Tokkoffaa haadhotii fi abbootii warri taatan ijoolleewwan keessan humna lola Oromoon ilaallanne, lola Oromoof maayii hin baafne keessatti
qabamanii akka deeman hin ayyaminaafi. Gorsa ijoolleewwan keessan tika Oromoo keessa seenanii dhaqanii saba isaaniif loluu yeroo isaan barbaadan hin dhowwinaa. Akkama jirutti ijoolleewwan keessan yoo mana jiraatanis hin du'u, yoo tika keessa galanii lola irratti bobba'anii garuu hafuu fi carraa qabu. Lammaffaa ennaa du'anis immoo saba isaaniif, biyya isaaniif, ulfina isaaniif du'u. Waan du'aniif akeeka qaba jechuudha. Mana ta'anii du'uurraa, mana hidhaatti qabamanii du'uurraa du'aa jiru ammayyuu. Isa sanatu wayya waanta ta'eef isa kanarratti ijoolleewwan keessan gorsaa, ijoollee keessan gargaaraa. Lammaffaa Oromoon hayyuu taatanii humna waraanaa keessa, mootummaa keessa, iddoo adda addaatti jirtan, warri geggeessitoota taatan, amsaalaqaa, shaalaqaa, whatever, jeneraala, amma jeneraalaatti warri jirtan hundi keessan mirga keessaniif, mirga ijoollee keessaniif, ulfina saba keessaniif yaada. Fakkeenya tokko fudhadhaa. Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee nama jaarsa, nama waggaa 60 wayiiti, 62 yookiin isaa ol. Nama sooressa, nama karaa qabudha. Garuu yeroo sabni isaa weerarame waa'ee kan isaatti dhiise, waa'ee soorummaa, waa'ee saborii, waa'ee saboqochuu itti dhiisetu dhaqee tiksa yookiin immoo tikaaf kan ta'u humna mootummaa Tigray, humna Tigray dhaabee jarreen kana gargaaraa jira. Isinisoo dandeetti qabdu, isinisoo barattaniittu, isinisoo saba keessaa baatan qabdu. Sabni keessanoo dhiphatee, salphatee, namaa gadi ta'ee qeesaa irratti, qabeenyaa isaa irratti jira. Maal isinii fi sababa maalii qabdu waan dhimma hin baanne wajjin dhaabbachuu? Miciree maan qabaattanii, maaliif onneen qabaattanii, maaliif annisaan qabaattan, maa saba keessan wajjin hin dhaabbattan? Kanaafi waamichan isiniif qabu mana mootii keessa jiraattanii jireenya irra dhangala'aa jiraachuurraa saba keessanii wajjin rakkachuu, saba keessanii wajjin du'u, saba keessanii wajjin callaa nyaattanii jiraachuu isinii wayyaa gara saba keessanitti deebi'aa kan jedhu dubbachuu barbaada. Warri hayyuu adda addaa taatanii iddoo adda addaa jirtan, biyya hambaa warri jirrus yeroo baay'ee walii wajjiniin dhaabbachuu dadhabnee, walii keenya wal seefeffachuu dadhabneetu walitti bobbaanee utuu wal qoccollu yeroon keenya darba. Isa kana deefnu firaa horannu, sammuu keenya of bilisoomsinu, obboleessi keenya yoo dadhabaa ta'e dadhabbii isaa sanaa wajjiniin baannee garatti deemnu haa yaallu. Wal cabsu kanatu dhiisne nu wayya. Kanaafuu waa'ee qabsoo saba keessanii, waa'ee wallaansoo saba keessanii barreessaa, falmaa, qabeenyaa keessan kennaa, yaada keessan walitti gurmeessaa isa jedhu yaadan qaba. Oromoonni mootummaa Itoophiyaa keessaa karaa adda addaatti jirtan, akkuma sida dubbadhee humna lolaa keessas, birookiraasii keessas warri jirtan, mee gara saba keessanitti deebi'aa. Mee ofitti deebi'aa. Salphina Oromoo salphina keessanii. Namni Oromoo salphisee isiniif kabaja kennu hin jiru. Namni Oromoo xiqqeessee isiniin akka addaatti isin ilaalu hin jiru. Amma isin namaaf ergamtanitti, amma isin isaaniif bu'aa buuftanitti eeyyee si leellifatu. Garuu waa xiqqoo tokko isin irratti arginaan kan dirqama isin irratti ka'u, tariis kan isin balleessu jaruma. Kanaafi kana wadhaa. Oromoonni loltuu taatanii sadarkaa adda addaatti lola kana keessa jirtan akkuma sila dubbadhee mee ofitti deebi'aa. Mee yaadaa.
mee saba keessaniif dhaabbadhaa. Lolan taane keessa galtanii nama qulqulluu qe'ee isaa irratti hin ajjeesina. Sabni Tigraay inni qe'ee isaa irratti godhu isuma nuyi qe'ee keenya irratti barbaannudha. Qe'ee koo irratti ulfaachuu barbaada. Akkan barbaadetti jiraadha. Mootummaa mataa kootiin nan jiraadha. Aadaa koon guddifadha. Akkaataa jireenya kun kabajadha. Ilmaan koo akkanaaf toletti barsiifadha. Qe'ee koo irratti ulfaadhaa jechaa jiru. Nutis kanuma feena. Maaliif waan ofii keeffeetu namni biraan akka dhabuuf carraaqudha. Kanaaf obboleessa koo obboleetti koo yaa ilmaan koo isa kana dhiisaatii deebi'aa. Qaanii saba keenya irra ga'u qe'ee isaa irratti attamitti garaa keessa danda'e ilaala. Kanaaf jireenyi namaa kun gabaabduudha. Isheen dadhabsiistuudha. Namni akka hin taanetti darba. Kanaaf yoo du'uun isiniif malee saba keessaniif dhaabbadhaatii lolaatii achitti du'u wayya. Qarreef qeerroon Oromoo isiniin illee maalan himaa silaasintu natti himaa. Dubbii isaatu isinii ukkaamsa jala waan jirtaniif sagalee keessan sana dhaga'uu dhabne malee silaan isinitti himuun mallu. Jabaadhaa. Wanti muuxannoo keessatti umurii keessatti barree tokko hundumtuun darba. Kanaaf jabaatanii aarii yeroodhaan fudhatamanii miidhamuurraa jabaachuu sana wayya. Akkuma kana dura gootanii waraana keessanii wajjiniin dhaabbadhaa. Of gurmeessaa. Itoophiyaan simattee akka namaatti isin jiraachisuudhaaf hin jirtu. Fedhii ishees miti. Kanan dandeessu koloneeffattuudha. Koloneeffatan yeroo hundumaa nama cabsuu barbaada waan ta'eef isa kana sarraan eegina. Kanaaf saba keessa wajjin goraa, wajjiniin hin goraa. Isa kana hubadhaa. Jecha tokkoon hin fixa hunduma isaa. Namoonni baay'een warri diina wajjiniin dhaabbatanii jirtanii taa'aadha yaada. Jecha Oromoo tokkotu jira. Oromoo qotiyyoon qalbiin qabu harka kolaase arraabaa jedha Oromoon. Qotiyyoon qalbiin qabu harka kolaase arraabaa. Harka isin kolaase. Harka dhiirummaa keessan fudhate. Harka si gabroomse hin arraabina. Waan irraa argattan hin jiru. Kanaacha jabaan dhuga. Ulfaadhaa.